Mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa ergama ifa ta'e qabsoo saba keenyaa wantoota sadan ijaaree gulantaa taanutti qabsoo keenya ceessuudhaaf kallattii ifa ta'e kaa'ee hojjechaa dhufee jira. Waggoottan 5 darbe ergamni sadan kun saba keenya sabboonummaa saba keenyaa dinagdeedhaan mirkaneessuu barnootaaf teknooloojiidhaan akka duubatti hin deebine godhanii utubuu sirna cimaadhaan immoo itti fufiinsa isaa mirkaneessuudhaaf karoora ifa ta'e qabatee hojjechaa dhufee jira. Raawwiin keenyas galmoota sadan qabanne kanaan sakatta'amaa dhufee jira. Hagam mul'ata keenya kana milkeessaa jirra. Hagam mul'anni kun sadarkaa barbaadamutti tarkaanfataa jira kan jedhu kana yeroo hunda dubbii kan itti ilaaluu qabnu fi itti sakatta'uu qabnu. Raawwiiwwan keenya waa'ee lakkoofsaa miti. Lakkoofsi safartuudha. Safartuu sana bira darbee kaayyoon qabanne kun hagam sadarkaa barbaadamutti fuulduratti siqaa jiraa kan jedhu kana sakatta'uuf ilaaluun ergama dhaloota kanaati. Ergama hoggansa kanaati.